keensa booda yeroon argadhu taya maaliif dhufee sa'aatii kanatti viidiyoo kana warra rabbi sodaattanii warra rabbitti amantanii akka kiyyatti warra rabbi tokkichatti amantan ana baay'inaa warra rabbitti amanuu na jala jiraadhe viidiyoo kana share naa godhaati warra Dubaay biraan naa ga'a jechuudha. Maaliif maalirraa dubbatu barbaade yeroo qabaadhe waa lama sadii irra gaggabaasee dubbatu barbaada. duraan dursee ani kan dubbatu barbaadu ijoollee Oromoo warra dhuftan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh warra salaama irratti qaratan illee wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ashama harka fuune ijoollee Oromoo jaalatamtootaa fi kabajamtoota warra gola 11 hunda keessanuu isin jaaladha warra dhuftan baga dhufta warra dhufin illee bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu isinin jecha maaltu sa'aatii kanatti na fideellee waa'ee konsertii namticha ijoollee keenya ijoollee Oromoo Walloo guyyaa adiidhaan fixeessaniif irraa dubbatu barbaada. Beeytani naman teessisu wanti akkanaa kun akka kiyyatti yoo ta'e na gubaa jechuudha. Akka malee na guba. Namtichi kuni warra hin jirre harreen irra garmaamanii jedha. Mootummaan Abiyyi ka ummata Oromoo qulqulluu ajjeesu, ka ummata Oromoo qulqulluu ajjeesee bineensa nyaachisu, ka ijoollee Oromoo guyyaa adiin fixu, ka ijoollee Oromoo mana hidhaati yaasee ijoollee Oromoo duguggaa sanyii irratti raawwatu tuffii ummata Oromoo ani Oromoo miiliyoona 50 ofiin jedhu tuffii isaatiif jarattii tana warra Finfinnee keessatti Finfinnee irraa deemanii Wallotti ijoollee san fixan zaahira ijji rabbii ka argitu ijji Oromoo miiliyoona 50 ka argitu ijji ummata addunyaa ka argitu akka nu argine sanitti zaahira namticha ijoollee Oromoo Walloo fixe akka Oromoo tanarratti tuffatamte akka isin tuffatamtan Oromoo salphinna salphattan kanallee akka laayyetti illee jalaan baatan akka laayyetti har'a guyyaa adiin namtichi guyyaa adiidhaan ijoollee odoo ijji teennatun akkanatti nu argitu odoo ijji raammoollee argitu odoo ijji wanta lafarra deemullee argitu guyyaa adiin nama 37 ijoollee Walloo rashane biyyan jirre harreen irra garmaamanii jedhan. Har'a namni afaan Oromoo dubbatu yoo Oromoo afaan barattellee taateen beeku namni afaan Oromoo dubbatu har'a yoo konsertii namicha kanaatitti nama waamu jarana tuffiilleen bakkitti nama tuffatanillee tuffiilleen bakka qabaabar yoo nama tuffattellee tuffiin bakka qabaabar har'a Dubaayin keessa eenyutu jira ilmaan eenyutu Dubaayin keessa jira ilmaan eenyutu har'a diinaaf konsertiin irratti waaman jechuun duunee qabrii keessa jirraa jechuudha. Duunee qabrii keessa jirra isinuma laalla odoo akka kiyyaati irmijjaa gaa namticha sana irratti fudhattaniiyu odoo dhiirri rabbii jiraate ta'u ruuyuu fi qaalii kennitu odoo jiraatte irmijjaa irra fudhatama namticha sana dhiirri akka ijoollee Walloo Suud Arabiyaa keessa hin jirtu kaa Dubaay odoo dhiirri jiraatte har'a namtichi sun akkanatti guyyaa adiin ilmaan Oromoo Walloo xaragee lafarra nama 37 ruuhii ilmaan nama 37 duguggaa sanyii irratti raawwate har'a ifa bilisatti akkanatti bahee konsertii naa koottaa nu ajjeesaatiin konsertii Dubaayin eenyu jira Dubaayin eenyu jira ijoollee Oromoo malee Dubaayin keessattuu ijoollee Dubaayin jirtu ijoollee Jimmaatiif ijoollee Arsiisi Komandoo ijoolleen Dubaayin jirtu ijoolleen Dubaayin keessa jirtu ijoollee baay'inaan ijoollee Arsiisi Komandooti. Namticha kana hin argina ka waan isin gootaniif konsertii gootaniif baga ijoollee Oromoo Walloo nu fixxe baga nu fixxe baga nu dhuftalle baga ijoollee Oromoo nu Walloo nu fixxe baga nu dhufte simanne mallaqallee sii guurra jedhaaniti simadha wal arguuf ta'e nama konsertii san dhaqe konsertii namicha kanaa dhaqe ilma Islaamaa ta'e ilma Oromoo ta'e nama konsertii namticha kanaa dhaqe ijoolleen Oromoo yoo dhugaan an Oromoo jette yoo Oromoo kijiba Oromoon tokko jechuu kabatan taat namticha kana akkatti isin laaltaniif akka itti isin gootanillee ta'enneetumaan isin laale namticha harka dhiigaa ruhii ilmaan Oromoo miiliyoonaan harka isaanii keessa jirtu የሚልክ ዘመቻ የሚልክ ጦር namtichi ifaaf bilisatti gabbee ilmaan Oromoo Walloo duguggaa sanyii irratti raawwate akka gaafa lolli Tigree eegaleeti ilmaan Oromoo fixaa bahe namticha kana har'a fuutanii harka qabdanii deemtanii bakka dhiirri rabbiin jirre an arsii ka ufiin jettu
an ilma sikkoo mandooti ka ofiin jettu an ilma harargeeti ka ofiin jettu an ilma jimmaati ka ofiin jettu isinuma eeyna ka namticha kana waan isin gootaniif dhayxanii simattanii itti sirbitanii birrii ammallee diggaamee ijoollee walloo harka garaa jalaatiin fixu birrii guurtaniif mu namticha kana waan isin gootan teenneetumaan isin laal sa ruhiin tiyya qaaliin jaaladhu na baatee ruhii namicha kana baasa doo biyya san jiraadhe ruhii namticha kana namicha ilmaan Oromoo namni 37 harka isaa keessa jiru dhiira isaa ajjeeftee ruhii ofii kennitu arguufteen Dubaayin keessatti yookaan isin ilmaan namaati odoon taan ilmaan nyaattee raftu harrootaa jechuudha dhiirri rabbii kan namicha saniif uf kennee namicha san lubbuu balleessu jiraatu qabaata arguullee qabaan Oromoodhaan dhiira ka ofiin jette nadheenu yoo kutattee lubbuu diinaa hin baafti lubbuu tiyya jibbeen lubbuu isaa baas lubbuu tiyya jibbeeti lubbuu ilmaan qaalii ilmaan Oromoo inni akkasitti rashanee nu keessa deddeemee isin keessa deddeemee mallaqa itti guurtaniif irmijjaa gayaa namticha sanarra fudhattanii teennee wallaalla teenneetumaan maalirra akka jirtan teennee wallaallaa isin hin jedhu yookaan ijoollee Oromoo walloo na dhaggeeffadhaa ijoollee Oromoo walloo guurii gurraa guuradhaati koonsartii namicha kanaa an dhugaan ilma Oromooti ka jedhe yoo namticha koonsartii namicha kana ilmi Oromoo tokko dhaqe isin Oromoo walloo ijoollee qeerroo Oromoo walloo yoo isin nama jala deddeemtanii waan Oromiyaa Oromoof hin jettu tana jala deddeemtan isin dhiiraa miti qamisii goggodhadhaa yayyaa isin mataan keessan qeerroo walloo bakka feeti jiraat Suudii jirta Dubaay jiraat Jinnii jiraat yoo namticha kana ilmi Oromoo tokko namticha kana bira ka dhaabbatu argite kana wajjin deemu ilma Minilikiiti diqa fincaa Minilikiitiin dhalatee kana dantaa irraa hin qabnu ka zaahira isoo wajjin deemu kan hin beekullee waan isaallee hin beeku ilmi Oromoo tokko mee Oromoon tokko jettanii fakkeessitanii nu Oromoon tokko jettanii ilmi Oromoo tokko yoo namticha kana bira ka dhaabbatu taate ijoollee Oromoo walloo isin shinshinii godhadhaa yayyaa yoo lammata Oromoodhaan Oromoodha ofiin jette an warra Oromiyaa kana kafarsitu taate qamisii goggodhadhaa surree ofirraa yaasaati ilmaan wallootiin jedhe marti isaaniitu yoo namticha kana takki nurraa deemi namicha kana sin barbaannu namicha kana nurraa oofa ballaguu hin danda'a namtichi kun gadaayiidha jedhanii mootummoota Suudiititti harka garaa jalaatiin ballaguu hin danda'a namtichi kun ka ilmaan namaa fixe dhiiga ilmaan Oromoo dhiiga ilma namaatti harka isaa keessa jira jedhanii dhiira rabbi gabbaatee ballaguu hin dandeetti yoo dhiira taate gabbayii ruhii isaatu baasi eenyu abbaa isaatitti isa eega har'a namichi kun akkanatti isinirra deema yoo duute mootummaan Dubaa yoo si ajjeese yoo si fannise barruhii ilmaan Oromoo nyaatee fixee namtichi kun jara kanaa bar fixaa ijoollee Oromoo walloo nama 37 tan argine malee ijoollee Oromoo walloo kumaatamaa warri lafarraa duguugaa sanyii irratti raawwate uummata kanaa bar har'uma inuma isin laala ijoollee Oromoo walloo yoo namicha kana bira ilmaan Oromoo takkittiin ka dhaabbatu taate yoo isin warra Oromiyaa kana jala shanaafattan anatu isin argaa anatu isin laala yoo warra Oromiyaa kana jala qinxiffattan mee namticha kana an ilma Oromooti gudeeda Oromooti dachii Oromoo keessatti dhaladhee guddadhe lafa Oromoo keessatti dhaladhee guddadhe ilmi Oromoo ka jedhu tokko mee nama namticha kana bira dhaabbatu takkaan nama namticha san bira dhaabbate warri Dubaay nama namicha kana bira dhaabbate takkaan bakka inni koonsartii itti godhatu san dhaqaatumaan laala nama inni dhaabate maqaa isaanii qabadha eenyu yaa Arsii keessa dhalata yaa Harargee keessa dhalata yaa Shawaa keessa dhalata yaa Jimma keessa dhalata yaa Iluu keessatti dhalata yaa Wallagga keessa dhalata namticha kana bira nama dhaabbate eega nama isa bira dhaabbatu ilma Oromoo ta'e nama namicha kana bira dhaabbate namicha kana koonsartii isaa wajjin gaggeessu ija sooqiddaan dhiqanneetumaan nyaara kukkuulanneetumaan laaluuf ta'e hin argine namtichi kun akkamitti nurra deema akkamitti koonsartii isaa godhan koonsartii yoo gootellee na dhaggeeffadha gurra keessan banadhaa dhaggeeffadha yoo diina kanallee ol taqabbalteetiin mataa irratti ol fudhattee lafa kaa'atte amaarri Dubaayin keessa hin jirtu amaarri Suudii jirti yoo mataa irratti illee fudhattee dhiiga ilmaan Oromoo walloo irratti ka taphattu taate ilmaan Arsii sikkoo mandoo ilmaan Jimmaa ilmaan Iluu namni namticha kana ol fudhatu isinirraa gadi bu'uuf hin taane
ijoollee Oromoo walloo waraana Abiyyi keessatti namni fixe ijoollee teen ijoollee Arsii sikkoo manduuti. Ani la shukshuktaan beeku. Shukshuktaa nama jala shanaafatu badii gosatii maqaan balleessu waa'een gosaatiif waa'een ruuhii ilma namaa walitti naaf hin dhufu. Waa'een gosaatiif waa'een ruuhii ilma namaa ijoollee Oromoo walloo ka fixeen waraana Abiyyi keessatti waraana raayyaa ittisa biyyaatiif waraana makalaa federaalaa keessatti ijoollee walloo waraana keessatti gaafa lola Tigraay gaafa mootummaan walloo fixe eenyutu fixe ay Arsiin ruuhii hin baafne kabaroo isinii wajji dhayaan wanti akkasiin dalagu ammallee warri Dubaayin keessatti namticha kana harka garaa jalaati yoo keessa dhaabsiftan taat Nasrii Alolee mata dureedhaan namni konsertii yeroo hedduu namni konsertii irraan godhatamu isa Muhammad bin Aljaziira abbaa Muhammad Saanisan namni isin sadiin tuni diinaa yoo konsertiin achi keessatti ka godhamu taate isintu harka keessaa qaba. Isintu harka keessaa qabaa. Dubaayin keessa warri jiru ilmaan Arsii sikkoo mandootiif ilmaan Jimmaati mataadhaan achi keessa ka jiru. Hin jirtu Amaarri achi keessa. Amaarri wayiitu yoo jiraatte Tigreetu jira. Yoo jiraatte Tigreetu jira malee Amaarri achi keessa hin jirtu. Yoo namticha kana konsertiin ka godhamuuf taate namni cidha godhee niitii itti fuudhu hedduu isinii quba qabaadha. Walirraa bu'uuf hin ta'in konsertiin namicha kanaa godhamee ilmi Oromoodha jedhee maqaa Oromoo dhabate saffaa namticha kanaa dhaqee yoo ijoolleen Oromoo walloo Oromummaa walitti qabna Oromiyaadhaan jettee ka dubbattu taate isaanuu dhiiraa miti gogoraa uffattee gadi yaayyaatu ilmaan walloo jala sararee isinitti himaan mila ani kun fira kiyya kun kutaa kiyya kan itti dhaladhe kun abbaa kiyya kun abbeeraa kiyya ana bira hin jiru dhugaa ilmoo Rabbii irratti dhugaa irraa duubatti hin deebu warri kijibaan gufgufu malee warri kijibaan sujuudu malee an dhugaa irratti dhugaa dubbadheeddu dhugaa ilmoo Rabbii tabaru Rabbiin irraa na gaafatu san ruuhiin ilmaan Oromoo walloo ka akka nu argine sanitti gadi rafarrafamtee qabrii dhabdee adurree fi sareen nyaattee janaaza isaanii ijoollee Oromoo walloo har'a warra jiruuf walloon goota walloon dhiira jettee fooloo keetiin ittiin guddifattee TikTok keessatti harka sii dhayaa olti barsi jala duuddee akka jiruun isaan nama waan Oromoo dubbatu Facebook irratti dhiyaatan TikTok jala malee TikTok jala ciisaa oolan har'a isin argina kamee waan jarri Dubaayin keessa waan irmijjaa namicha kanarratti fudhatan namticha kana konsertii isaa harka jiisuu mirgatti qaban namticha harka dhiigaa kana kaarki ijoollee Oromoo miliyoona Itoophiyaa keessatti akka gaariitti tasnaanna'ee jiraataami dachiin inni keessa jiraatu bardachii Oromooti Finfinnee keessa ta'a Finfinnee keessatti firiidamiin jiraatee Dubaayin keessatti illee firiidamii yoo ka deebu taate namtichi kun isinumatu hin jirre yoo namticha kana yoo waa godhuu dadhabdan namticha kana konsertii ilmi Oromoo ka jedhamu saffaa isaa yoo ka dhaabatu ta'e tokkoon keessa warri Dubaay xalaata ilmaan Oromooti dhaggeeffadha warra konsertii namticha kanaa dhaqe kutaa Arsii keessaa dhaqe kutaa Shawaa Wallaggaa keessaa dhaqe kutaa Jimmaa keessaa dhaqe sirriitti irratti xiyyeeffadha dhaqa warri dhayxan immoo sirriitti irratti xiyyeeffadha nama achi kutaa kam keessaa bahee akka namticha kana namni kutaa tokko keessaa bahee dhiiga ilmaan Oromootiin namticha kana bira dhaqee mallaqa achitti kennee konsertii isaa achi caqafataa oole sallaayin jiraatu qabaata jooro xabiin ilmaan an Oromooti ufiin jettee asirraa ash qaabbattu sallaayin isaan eegu achi keessatti dhaquu qabaata sallaayin akka nafni akka eenyu dhaqee namticha kana bira dhaabatu arguus barbaanne dhaga'uus barbaanne quba qabaadha waan ta'uuf taa'u waan dhufullee teenneetu maal wal eeyinaa jechuudha namni ijoollee Oromoo walloo fixe isin yoo namticha kana armijaa irra fudhatu dandeettanii biyya Dubaay jechuun biyya Ameerikaati ragaagaa irraa qabna ragaagaa viidiyoon lafa jira ragaagaadha dhiirri yoo jiraatte mallaqaan deeboonni hunduu mallaqa walitti nyaachiftanii irmijaa gaa irratti fudhatu hin dandeettan Dubaayin keessatti namticha kana yoo beeytanii jaalattan malee yoo beeytanii hin tuynu jettanii garaa isin nyaate malee yoo isin
namticha ilmaan oromoo muslima oromoo wallootitti akkasitti lafatti rashanisan yoo isin bira dhadhaabbattan amantiileen walitti hin qabnu oromummaallee walitti hin qabnu oromummaallee walitti hin qabnu bakka waa argaa kanan jaalatti warri dubaayitunni bakka na argaa kanaaf bakka ufa farsuuf tattaati itti mul'atu ufar haa arganiif waluma teenneetumaa teenneetumaa wal eeyna waan dhufuuf taa'ullee gurra keenya keessaa guuri xaragannee wal eeynaa jechuudha isinirraa gadi buunan seenaa nama saffaasan dhaqee saffaasan konsertii sanirra dhaabbate konsertii san fashaleessuu hin dandeettan konsertiin namticha sanii fashalaa'uu hin danda'a oromoo walirratti ijaaramtee kaayiroo keessatti konsertii Fayyisaa Furiin fashaleessine oromoo namni Dubaay keessa jiru konsertiin namticha kanaa yoo dhugaadhaan dhiira jettan shinshinaa mullaa qamisaa mullaa ilmaan tiktookiidha yoo an ilmaan dhiiraati jette konsertiin namticha sanii fashalaa'uu qabaata gaafa oromoo irratti fashaleessaan turre Fayyisaa irratti fashalaa'aan turre konsertiin Fayyisaa Furii kaayiroo irratti oromoo mataa oromoo irratti fashaleessine yoo isin namicha kana irratti irmijaa fudhatuu baattan ilmaan qamisii goggodhattee gogoraa jala yaatee tiktooka keessa buda danfifataa nama hamataa ooltuu jechaadha isin dhiira odoon ta'an asaa dhufu dirree dhiirri rabbii jirtu tana haa dhufu namtichisu konsertiidhaaf ruuyi ofii baasee karuuyi biyya Suudii kana keessatti odoo firiidamii ta'ee akka duriiti akka barbaadan olii gaddeema maajiraatii isaa dhanii yeroo takka isa qollofsiisan mallaqatu dalaga nu akka keessan daabboo bichaa nyaannu daabboo bichaa footoo viidiyoo waraabnee of gadi dhiisaan oollu nyaataa isaanii qaqqabannee akka sadaqaa ilmaan sadaqaadha mee amma namticha kana waan isin gootan isin bira inuma laalle warra Dubaayii biraan sheer godhaati nagaa ijoollee oromoo maamilli kiyyallee warra as keessa jirtullee isin ijoollee wallooti yoo viidiyoo kana sheer gootanii warra biraan hin ga'in dhugaa rabbii dhumaatiin ijoollee walloo biyya keessatti dhumatti sun isinillee garaa isin hin nyaan yoo kijiba taate malee asumarratti dhaaba waan dhufuuf taa'u hin caqasa waan arginu hin caqasna konsertiin isaa itti milkaayamoo harkaa fashalaayaa harkaa fashaleessanii nama kenna ajjeesaatiniin mallaqa nurraa guuratu hospitaala nu ijaara indee keetumaan keebila keetumaan sirraa fuudhee siin ajjeesaa siin jedha bar gowwaa oromoo gowwaa argatanii akkamitti namtichi kun hin saalfanne jedhee bar akkamitti namtichi kun hin qaanofne jedhee bar tuffiin agana ga'e kun maali tuffiin agana oromoon tuffatamte maali tuffiin maan oromoon hagana lafatti gadi qicamte maaliif ta'uun barbaachise itti dhufnee argina warra Dubaay waan isin dalaydaniif konsertii namticha kana yoo harkatti isin hin fashaleessin isin nadhoo tiktooka keessaa buna danfifattee nama hamataa ooltu jechaadha yoo ton konsertiin namicha kana harkatti hin tabalaasha'in teennee isin eenyu ka kanarraafi itti dhufna kaan wanni biraa kaan asirratti dubbatuu barbaadu waa'ee intaloon takka ergamaa rabbii arrabsite ani wanni ani gadi qabee dhukkubsadhee wanni ani gadi qabee warra nutti irratti amantii islaamaa irratti duulu jibbuuf waa malee mannin aaruu jette oromoon waa malee mannin aaru ijoollee oromoodha intaloon sun warri sooshaal intalli sun viidiyoon isii katanaan duraallee na bira jira wallaahi warabbal kaabaa baasee maxxansa gaalaarii kiyya keessa intaloon tun yeroo hundamaan rakkattee amantii islaamaatiif qur'aana rabbiitti duulaa warra amantii islaamaa qabutti duulaa ergamaa rabbii arrabsuun isii irmijjaan gaayaan akka intala amaaraa irratti fudhatuun barbaachisaadha bakka feetee haa dhalattu warri har'a gabbee dhiifama nu godhaa warri islaamaa kun rakkoo isin jetteef nu dhiifama nu godhaa nu dhiiga tokko dabarsitanii nu jalaan kenninaa jettan gaafa isin heddummattee yeroo hedduu gabbaate warri biyya balleessu warra amantii islaamaa qabu oromoon islaamaa warra biyya diigutu isa xalaanni ummata kiristaanaa ortodoksii isaanii gaafa isin jettu maaliif hin dhoggina warra akkanatti boottaniif har'a gadi yaatanii warra akkanatti boottaniif har'a dabarsitanii nu jala bakka isin jirtutti mormi isii muramuu qabaatan talasan bakka isin jirtutti mormi isii irraa muramuu qabaata dhaabatatti morma isii irraa fuudhuu qabaatan sayfiidha adabattu akkas malee adabattu dhalaawwan tunni akkasitti morma isii dhaabata irraa fuudhanii yookaan ukkaanfamtee mana addaatitti isii
ها شرطان سعودي وكيس الراكافتو والفني كيسن انت لبردين قدا انت لأمارة انت لتي أمارة بردين قدا يصير راكمي براتو در أبدا انت اللي تروح تدرون مع الرب ساتورتي انت اللي أما بويا نيفتوني أتشدرو أمانتي إسلاما كان أوكي راكافت الرديمتي الرب ستور إسلاما كان الآن أمتا بيساني مسلمة أورمو تجتاتي انت اللي تنقلقلا قنما لايفي ورابتي أمتا أورمو رتي تيك توك قدباتي أمتا إسلاما رتي يرمجان يصير مجامتي بوتم وريفتن أمانتين إسلاما صفات أتي أمانتين أفتبت بوتم وريفتة مرمي يصير مرمين وتبلتو قبات مالف انت بيراك يا وكان انت لباكي يا أمانتي جيرم تنتان أمانتي تينا في إرقام ربي رتي أبد أجنّي سنكرني أبتو جدا أمتك أشاشة وان رأسين أوجد أبتن دندن مرمي كيس مرمي لفرق كلاتو قبات إنده مرمي كيس إسرار مرمي لفرق كلاتو قبات يوسف أدبتني أمة إسلام الرافان كيس لا سجتني يوكو جباني وبرسن كون أنا متجنا كبرسون كميديا فيسبوك أنا ما رتب برسون ما لباي سابر بعدي برس مالك جبانا جنجاوكم مالك إبان جنجاوكم أمة إسلام الرتب ديما مالك جبانا جنجاوكم إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مالك الرتب ديما يا رومر ما نور برباد دنيسين ما شرموت على ما لباك يسنين نور برباد دنيسين مال برباد دن ديما تجبايا باسات المام اللي كام كيسن غرغرة مال ما برباد دنيسين أمانتي إسلامات تمارك كتنيسين والله بوت إفت أنت لو سنو دوار جانو فيك يا كبير شرطة تكينار كيا نمانتي إسلام أنتو مال برباد أمانتي كريستيان أنتو مال برباد أمانتي كنا تويتا أمانتي كنا بلسوا في مالي وني سنكوبوف تاني أمانتي كنا تولو في مد مرمي كيسن سيفي غرقود داسن نسن الرافود أمي أكاسيتي مالي إنجيل تاني سن أرجسيسو كبات سوي شرطة السعودي إسن تو أدب وراتو دي فيديو كي إنتلكتي سني يرو هدو كيسين عصويتو نمون دبرا يونجرا نما برا أبا منجرو أورموما يا حاجة أمانتين إسلاماتي فجأة إرجما ربي قرب سموتي أورموما إندجايد أورموما إن جدة تجتشارا أورمون تكونتاتو حاجة إسلامي كيس قرب سموتي حاجة إسلامي كيس تك أتوتي أورمون تكنتاتو أمانتي تيرا ورّي أكا فردانيا تعرف وعرفوا مالي أمانتي تيرا سرتك كبير رامور مات أنا أمانتي تيرا كوبا كبادا نجيبتي نجالتي وانت نافد دنجرو ون نافد تكل لينجرو نجالتي نجيبتي اللي وفين قلا وفين ديمي على بيع وفين على بيع منات ديبيان أدبا كيسن قرات أجنان دداني بيتي أدبا مقابات تنسين ور أمانتي إسلام رات دولتن سيفي مر بكيسن أدبا مقابات سيفي مر بكيسن أدبا مقابات ظاهرة سن أدبا مقابات إرجسن أدباتو دداني إرجسن أفان كيسن قباتو دداني والله سعودين بيكات يفتملي بيكا وان براتين كتات ملي سفان إسان برهنجرو قلبي نسام برنجرو نمتي تكا أمريكا أنا متين هجا سديت ياراتي كونسير وني كيس سنتي أسانسيلا كيس سنتي كونسرت وني تجرا والجيتي ساني بك إسان تولجان كنا تجرا بيتاني بك إسان تولجان كنا والجانيتي إسين نما أمريكا فرنجيسي إسين لم بيا كنا كيس تيتي أفتس سعودي ما كنا كيس تيتي سعودي ما كنا كيس لو تيتو نمتتين إرجما ربي كان أكنا من الرب سنتي الرب سنتي أكنا من الرب سنتي نمتتي ترمجار رتف الأطوف ورس ودير مجار رتف الأطوف كي صوتي سي جاء نمتي عربات ورابي فيديو سي قاف سنمني ورابي نمتي عرباتي قافه يصير مجار رتف الأطوف كان من يصير كيس كريفتة كيس تيتون دبي كان سبحان الله ورب الكعبة كوني كجيبها متسعودي مرتين قبدي وانتك نمتتين جنما يورف تيرا فاكاتو فول يسيكوني قد أفاني إجاكوني قد يقوتون سريتا يلا فاكات الكان يصير عصتي يا ربي ويلجأ سمالي وان بيكيسن إذن سينا ألا وانتم لين أدبات لا تتا الان المان إسلاماتي تتلاتا تاتي أنا أسوان وان كاليجي لين إيسو الان أمنتي إسلاماتي تتلاتا تاتي ألا شواكي الساتي نما براتي ميتي أبو أي جلا أي ورّا كبرا ورّا واقفتا كنين اللي أوكي سان ركاسون برباچه سان أجا نجبرهم ممكن نجبرهم إسلاما ها ورّي أمنتي إسلاماتي تكنت تدولو أمتكن أمنكم فتنا مين الآن إنسان كيس لته فتنا أرجو كبات فتنا زي أرجزيسو كبات نمني إنت لسانك أبدانيت إن شرطة تنكنن بكيسين دليدو ورّي إسلاما جتشو إسلام من قبل
isi warra nyaatee rafuu bicha warra amantii teessaniin quuqamne warra qixxaa nyaatee garaa keessanitti rafuu bichaadha jechuudha. Warra ruuza garaa guuttatee bishaan qorraa irraa dhugee tattaa'uu jechaadha isin. Amantiin tiyyoon hanquuqin malabbaa isii oromummaa dantaa kiyyaa